obboleeyyan kiyya kan shamarranii viidiyoo kana daawwachuun dirqama. Shamarran keenya kan jireenya isaaniitii fi jireenya maatii isaanii jijjiiruuf biyyoota Arabaa deeman akkasumas shamarran keenya kan hojiidhaaf biyyoota Arabaa deemuu barbaadan viidiyoo kana daawwachuun hedduu isin fayyada jeetiin yaada hanga dhumaatti daawwadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota obsaa Tuknoo. Qophiin keenya guyyaa har'aa rakkoo hamaa shamarran keenya kan hojiif biyyoota Arabaa deeman qunnamaa jiru irraa dubbanna. Akka miidiyaan Itoophiyaa guddichi EBC dabarsetti hojiin biyya Arabaa ammaas banamee jira jedha. Akka ministeerri dhimma hojjettoota biyyoota alaa Dr. Ergaggoo Tasfaayee ibsitetti biyyoonni adda addaa afur kanneen akka Saudi Arabiyaa, Qatar, Joordaanii fi Kuweet mootummaa Itoophiyaa waliin waliif galanii akka hojjettoota fudhatanii hojii akka jalqaban ibsaniiti jiran. Akka hojjettootaaf mindaa dabalanillee dubbatanii jiran. Biyyi Saudi Arabiyaa duraan hojjettootaaf mindaa riyaala 850 kan kafalaa turte. Amma garuu mindaa riyaala 1,000 akka hojjettoota haariyaaf kafaltu irratti waliigallee jirraa jette ministeerri hojjettoota biyyoota alaa. Kafaltii waliigalaa ilaalchisee akka hojjechiiftuu yookiin maadaam waliigalan ministeerri hojii biyyoota alaa ibsiteeti jirti. Shamarran keenya kan biyyoota Arabaa deemtanii hojjechuu barbaadan osoo gara biyya Arabaatti hin deemne of eeggannoo akkam akka godhuu qabdanii fi rakkoo hamaa shamarran keenya biyyoota Arabaatti isaan mudachaa jiruun isinitti himuu barbaadu. Osoon gara sanitti hin dabarre miidiyaan guddichi Itoophiyaa EBC hojii biyyoota Arabaa banamuu isaa kaleessa dabarseeti jira. Kana daawwanneeti walitti deebina. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪትን በማስመልከት ከአራት የተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታር፣ ጆርዳንና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት ጋር ውይይት መደረጉንና በሂደት ስራ እንደሚጀምር ገልጸዋል። ከሳውዲ አረቢያ ጋር የነበረው ዝቅተኛ መነሻ ደሞዝ ከ850 የሳውዲ ሪያል በአዲሱ ስምምነት ወደ 1000 የሳውዲ ሪያል ከፍ እንዲል መደረጉን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ከኳታር ጋር በ1200 የኳታር ሪያል ዝቅተኛ የመነሻ ዋጋ እንዲሆን ስምምነት ላይ መድረሱንና በአጠቃላይ ክፍያውን በተመለከተ ግን ዝቅተኛ መነሻ ክፍያ እንጂ ከአሰሪዎች ጋር በመደራደር መስማማት እንደሚችሉ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገልጸዋል። ሚኒመም ነው የተቀመጠው። ከ1000 በታች ልትከፍሉ አትችሉም። ከዛ በላይ ግን ተደራድረው ኤጀንሲዎቻቸው ጋር ተነጋግረው ከዛ በላይ ሊከፈል ይችላል። ሲልኩልን አንዳንድ ኤጀንሲዎች 2000 2500 3000 አርገው ይላኳሉ። ያ የኤጀንሲዎች የመደራደር አቅምም ጭምር ነው ማለት ነው። በሰራተኝነት ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ዜጎች ቢያንስ 8ኛ ክፍልን ያጠናቀቁና የ3 ወር ስልጠና ወስደው የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ያያዙ እንዲሁም በመልካም ጤንነት ላይ የሚገኙ መሆን እንዳለባቸው ተነግሯል። የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ከተቀባይ ሀገራት ጋር የተቀናጀ በየ6 ወሩ የሥራውን አፈጻጸም የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን የሚገመግም ኮሚቴ መቋቋሙንና ከሳውዲ አረቢያ ጋር ደግሞ አሰሪዎች ለኢትዮጵያውያን ሰራተኞች በወቅቱ የወር ደመወዝ ባይከፈላቸው ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ የእጅ ስልክ መተግበሪያ መዘጋጀቱን በተጨማሪም መዳረሻ ሀገራት ከኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን የሰራተኛን አታሺ እንደሚኖር ተገልጿል። የሄልዝ ኢንሹራንስ ካርድ ይሰጣቸዋል። በተጨማሪ ደግሞ በየወሩ የሰሩት ደሞዝ እንዲገባ ኤቲኤም ይሰጣቸዋል። የኮሙኒኬሽንም እንዲኖር ደግሞ ተገቢው በተለይ በአንዳንድ ህጋዊ ኤጀንሲዎች ሞባይልና የሲም ካርድም እንደሚሰጥ አስረድተውናል። ስለዚህ ደህንነታቸው ይጠበቃል። የሄልዝ ኢንሹራንሳቸው ሴኩርድ ስለሚደረግ በአግባቡ ደሞዛቸው መግባት አለመግባቱን የኤቲኤም ካርድ ከመስጠት ባሻገር ደግሞ የተዘረጋው ሲስተም ላይ ለ3 ቀን ያህል ቆይታ ቢያደርግ አንድ አሰሪ ሳያስገባ አላርም የሚያደርግ ሲስተም ተፈጥሯል ማለት ነው።
የሥራ ስምሪቱ እስከዛሬ ዘገየበት ምክንያት መንግስት የዜጎችን ደህንነትና ክብር ለመጠበቅ ካለው ጽኑ ፍላጎት የመነጨ ነው ብለዋል በመግለጫው። ኤጀንሲዎች የተደረገው ስምምነት ነበረ እንደ ትልቅ ማነቆ የሆነብን ለድርድሩ። በመጨረሻም ሁለቱ መንግስታት ያላቸውን የረጅም ጊዜ የአብሮነትና የወዳጅነት ሁኔታ በማንሳት ሚኒመም ዌጁ 1000 እንዲሆን ተደራድረናል ማለት ነው። ይሄ ማለት በመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ በሌላቸው ለቤት ውስጥ ለሚሰሩ ዜጎች የተደረገ ወለል ነው እንጂ ከዛ በላይ ሊከፈል የሚችልበት አግባብ እንደ ገበያው ሁኔታ ይኖር። የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች አሉ። አትሊስት የሚሄዱ ዜጎቻችን 8ኛ ክፍልን ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው። ተገቢውንም ስልጠና መውሰድ አለባቸው። ከዛም የብቃት ማረጋገጫዎችን ማግኘት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ወደፊት ለምናደርገው የሚኒመም ዌጅ ድርድር በእጅጉ የሚያግዝ አማ ወልቲ ዴቢኔት ጅራ አኩማ ቪዲዮ ከነራ ደገይሰንቲ ሆጂን ብዮታ አረባ በነሜ ጅራ ወሪ ዴምተኒ ሆጀቹ በርባደን ኦሶ ገራ ቢያ አረባቲ ሂንዴምኔ ማለኮ ጎዱ ቀብደኒ ፊ ረኮ ብዮታ አረባቲ ሸመረን ኬኛ ቁነማ ጅሩ እስንቲ ሂማ ሃንጋ ጡምሮ ሰገንታኪያት ነወሊን ቱራ rakkoon hamaan shamarran keenya kan biyyoota arabaa deemanii hojjetan mudachaa jiru qabxii 5 tokko arabni shamarran keenya waan dadhabdu itti hin fakkaatu hojii humnaa daleessisan akkasumas sa'aatii dheeraa daleessisan shamarran keenya boqonnaa fi hirriba gahaa hin argatan dhiirri arabaa gariin isaanii baalageedha shamarran keenya ofiif gudeedanii booda dubartiin arabaa hanga fannisuu yookaan lubbuu baasuutti geessi. Shamarran keenya baay'eetu biyyoota arabaatti gariin qalamanii gariin fannifaman badii tokko malee. Hubachiisa kana jechuun kiyya arabni hundi badaadhaa jechuu kiyyaa miti. arabni gaariinis ni jiran. Sadi arabni gariin shamarran keenya waggaa tokko waggaa lama hanga waggaa sadiitti daleessisee hojjechiisanii maallaqa birrii mindaa isii dhorkatan. Afur arabni gariin shamarran keenya akka barbaadetti daleessisee gaafa isiin gara biyya abbaa kiyyaatti hin gala jettee gaafatte akka gara biyyaa hin galle deemuu dhorkan. 5 arabni gariin shamarran keenya daleessisanii birrii yookiin maallaqa forjiit yookiin feek kennanii fi firraa galchan. Kana malees rakkoon shamarran keenya kan hojiidhaaf biyya arabaa deemanii hojjetan mudatu hedduudha. Shamarran keenya isiniis warroonni biyya arabaa keessa hojjechaa jirtan kan rakkoon adda addaa isin mudate komentii jalatti barreessa akka warra gara biyya arabaa deemuu barbaaduuf barumsa guddaa ta'uufitti. Shamarran keenya kan biyya arabaa deemtanii hojjechuu barbaadan osoo gara biyya arabaatti hojiidhaaf hin deemne maal godhuu akka qabdaniin isinitti hima. Qabxii 5 tokko karaa dallaala seeraan alaatiin dhufuu irraa of qusadha. Sababni gaafa rakkoon tokko isinirra gahe dallaalli seeraan alaa rakkoo san keessaa isin hin baasu waan ta'eef. 2 karaa seera qabeessaan sirritti qoradhaa karaa mootummaatiin deemuun filatamaadha. 3 akka biyya arabaa dhuftaniin hojii jalqabdaniin torbaan
tokkotti yoo hojiin mana sanii isiniif hin taane imbaasii Itoophiyaatti bilbilaa akka hojii mana keessa hojjechuu jirtan sanii isinirraa yookiin gara mana biraatti isiniif jijjiiran taasisa. Sababni yoo isin karaa seera qabeessaan dhuftanii hojiin mana sanii kan isiniif hin taane tahe gara imbaasiitti yoo kan bilbiltan tahe imbaasiin hojii mana sanii gara mana biraatti isiniif jijjiiruu danda'a. Arabni hundi badaa miti waan ta'eef mana biraatti yoo isiniif jijjiiran gaariidha. 4 biyya irraa dhuftanii hojii yeroo jalqabdan akkuma ji'a tokko geessaniin yookiin biyya irraa dhuftanii ji'a tokko mana arabaa erga hojjettan mindaa keessan gaafadha. Maaliif? Sababni arabni yoo maallaqni ji'a hedduu irra ture yookiin mindaan keessan yoo kan araba irra turu tahe arabni maallaqni irra turraan kennuu hin feetu waan ta'eef. Qabxii 5ffaa fi kan dhumaa. Qabxii 5ffaa kana gurra qalbitti qaawuun sirritti dhageeffadha. Shamarran keenya arabaaf yeroo hojjettan araba wajjiin kokkofaltanii ilkee teessanii fi garaa keessan hin agarsiisina. Arabni gariin gowwaadha. Waan biraa isinirratti yaaduu malan waan ta'eef. Kanaafuu araba wajjiin kokkofluu, araba wajjiin taphachuu irraa of qusadha. Akkasumas ijoollee arabaa waliin taphachuu hin guddisina. Ijoollee arabaa firraa eega. Arabni nama ijoollee isaanii miidhu yoo argan hanga lubbuu nama baasuutti nama reeban waan ta'eef. Shamarran keenya kan jireenya isaaniitii fi jireenya maatii isaanii jijjiiruuf biyya arabaa deemanii hojjechaa jiraniif walaloo ergaa guddaa qabduun suur sagaleedhaan waraabeefii jira. Garuu osoo gara walaloo saniitti hin dabrin warroonni har'a gara YouTube channel kiyyaatti dhuftan baga nagayaan gara YouTube channel Obsaa Tiknootti dhuftan isiniin jechaa odeeffannoo adda addaa sagantaa afaan Oromootiin argachuuf akkasumas dhimmoota smartphone yookiin bilbiloota ammayyaa wal qabatu baruuf akkasumas gaafii keessaniif deebii argachuuf gara YouTube channel keenya Obsaa Tiknootti koottaa. Bakka search jiru kanarratti Obsaa Tiknoo jechuun erga search gootan booda bakka subscribe jee diimatu kana yeroo tokkoof cuqaasa. San booda bakka mallattoo bilbilaa fakkaattu xiqqoo kana cuqaasuun gurra lamaan kana irratti baasa. Erga waan xiqqoo mallattoo bilbilaa fakkaattu kana tuqxanii gurra lamaan kana irratti baaftaniin booda viidiyooleen YouTube Obsaa Tiknoo irratti maxxansuu tokko isin dabruu hin danda'u. Beeksisni akkuma ani maxxanseen isiniif dhufaa jechuudha. Amma gara walaloo kiyyaattiin isiniif dabraa na waliin tura. Obboleettii koo kutattuu biyya arabaa jirtu haa gahuu nagaan koo obboleettii koo biyya arabaa jirtu dhugaan sitti hima ati kutattuudha. Lafa agarteen beeyni deemte ati obsituudha. Gidiraa meeqa harkaa hunda laaltee obsiti. Ati goota rakkoo maatii kee harkuun sitti ulfaannaan of jijjiiruuf biyyaa baate. Ati gara toleetiidha. Ofii sa'aa 24 dhaabbatteeti haadhaaf abbaa obboleessa obboleettii kee soorte. Ati tajaajiltuudha. Arrabaa fi lola meeqa ba'achaa nama fayyadda. Dubartiin arabaa eenyu? Yeroo baay'ee aadaa ta'ee namoonni baay'een shamarran arabaa, dhaltuu arabaa fi nadheen arabaa jechuun akka dhagahuun nama jibbisiisutti ijoollee keenya of jijjiiruuf biyyaa bahan waamu. Jechoonni kun akkuma aadaaf duudhaa saba keenyaattuu hin jedhamu. Safuudha. Dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Ijoolleen keenya Jimmaa, Booranaa, Gujii, Walloo, Shawaa, Harargee, Arsii, Baalee, Iluu fi kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa jireenya isaanii jijjiiruuf deeman.
shamarran arabaa yoo jenneen ijoollee keenya maallaqa tokko malee arabootatti gurguranne jechuudha. Rakkootu biyyaa baase malee ijoolleen keenya qaxaleewwan Oromoo ilmaan Booranaa fi Bareentootii bar akka kanaan haa hubatamu. Shamarran arabaa jechuun ijoollee giiftii isaan qacarte hojjechiistuu saniiti kan dachee arabaa fi dachee arabaa gubbatti dhalatan jechuudha. Ijoolleen keenya biyyoota arabaatti giiftii arabaa tajaajilaa jiran. Maatii fi saba isaaniitiif ifaa ofii isaaniitii immoo baqaa jiran. Mana ficcaanii qulqulleessaa, nyaata bilcheessaa, uffata miiccaa, daa'ima guddisaa, jaarsaaf jaartii akka hoolaa fi re'eetti tiksaa, lolaa fi ulee keessummeessaa, zayitii danfaa waadamaa, gamoo irraa darbamaa, lubbuu ofii itti dhabaa, maatii fi firoottan isaanii cinaa dhaabbatu. Tokkoon isaanii gaafa biyyaa bahan kan bashannanaaf yookiin fira isaa daawwachuuf biyyaa bahee hin jiru. Rakkoo biyya arabaa jirtu dhagahaa fi harkaa deemu. Rakkoo keessa jiranii fi rakkoo maatii isaanii caalaa waan itti hin ulfaanneef malee. Ilaalchi hawaasni keenya walumaa galatti ijoollee keenya biyyoota arabaa jiraniif qabaniis gadi bu'aadha. Gaafa achi deemte waanuma kanarraa kortee sanirraan buutu itti fakkaata. Kanarraayis kan ka'e hamiin baay'een ni mul'ata. Anaan kan na dhibu biyyi isii teessee asoola butachaa, jimaa qama'aa, tamboo xuuxaa, dhugaatii fi shiishaa harachaa kan ooltu sanirra kanuma ala jirtu kana hin wayyu. Shamarran keenya akka biyya alaa deemaniif hawwaa hin jiru. Biyyuma ofiitu gaaddisa. Walumaa galatti viidiyoo kana akka waraabu kan na godhe ilaalchi namoonni baay'een agarsiisaa jiran waan natti hin tolleef. Kana hubachuun ijoollee keenya cinaa dhaabbannee kan biyya jiran akka biyyaa hin baane, kan ala jiran ammoo hanga hojjetanii akka gara biyya isaanii deebi'an osoo goone barbaachisaa tahee natti mul'ata. Yeroo kanatti ammoo obboleettiiwwan keenya ala kana jiran gama maallaqa walitti qabuun dhaabbilee siyaasaa, amantii fi namoota rakkatan hedduu cinaa dhaabbachuun gargaarsi isaan gochaa jiran seenaan kan yaadatamudha. Miidiyaan Oromoo shamarran keenyaaf jijjiiruuf biyya arabaa deeman rakkoo isaan irra gahu qoratee gabaasuu qaba. Qaamni mootummaatiis shamarran keenya akkanumaan erguu osoo hin taane mindaa isaaniif kafalan akkuma biyyoota biroo kafaltii bareedaa akka kafalaniif godhuu irratti hojjechuu qaba. Rakkoon tokko akka irra hin geenyees nagayaan biyyaa bahanii nagayaan akka biyyatti deebi'an godhuu qaba. Viidiyoo kiyya kaniin isiniif qopheesse walakkaa isaa isiniin gaheen jira. Viidiyoo itti aanu rakkoowwan biyya alaa kana jiruu fi gorsa addaa haala viidiyoo isiniif qopheesseen gama yuutubee kiyyaatiin isiniif maxxansa. Obsaan ni eeggadha. Hubachiisa. Obboleettiiwwan koo ala jirtan viidiyoon kun kan ilaallatu shamarree of jijjiiruuf manaa baate kan yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo isiidhaa yaaddee manaa baate qofaaf. Kanaas kanan jedheef ijoolleen baay'een yeroo ammaa kanatti hojii jibbisiisaa hojjechaa jiran waan jiraniif bakkaan dogongoratti obboleettiiwwan koo ala jirtan nuuf kolchaa. Immoo namni waan barbaade haa jedhu. Isin deemsa keessan karaa fuulduraatti milkooftanii gara biyya keessanii akka deebitan abdiin qaba. Fedhiin koos isa kana. Rabbiin balaa isin ofirraa quba hin qabnee fi hamtuu hunda irraa isin haa eegu. Obboleeyyan kiyya kan shamarranii jaalalaa fi kabajaa guddaan isiniif qaba. Bakka jirtanitti nagayaannaaf jiraadha. Ulfaadha. Hordoftoota obsaa Tiknoo viidiyoo kiyya kan har'aa kanarraa akka fayyadamtan barumsa guddaa keerraa argattan abdiin qaba. Shamarran keenya kan amma biyyoota Arabaa keessa hojjechaa jirtan viidiyoo kana hundi keessanuu YouTube obsaa Tiknoo irratti like, share godhuun shamarran keenya kan amma biyyoota Arabaa deemuu barbaadan biraan naaf gaha. Qophii keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa viidiyoon kun yoo isin fayyade YouTube obsaa Tiknoo irratti kan daawwachaa jirtan akka viidiyoon namoota hedduu bira gahuuf like nuuf godha.
يوكن الرابرة تنتهي سري دا فيديون كن برمس قدا كبا يوكن جت تنتهي نموني بروتي سكي الرابرة توف لايك شير نو قدا برمس هدو برمس أداد دارجة شوف يوتيوب channel كينيا أوبسات كنو كنجرو سبسكرايب كوفا قدودان نغرغارا فيديو نان يوتيوب channel أوبسات كنو رت دبرسو أكما نسرت متنسين اسم برغوف كاستي ملتو بالبلاكنا نفتوكا galatooma viidiyoolee barumsa adda addaa qaban biroo waliin hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.